Brunoon Giriitel rakkistuu waan taateef mana akka eegduu barlitti dhiisnee utuu dhumnee wayya ture jedha. Rakkistuu akka isheen taate hundatu beeka. Giriitel Bruunoo waggaa 3 caalti. Sababa kanaaf waa hundarratti anatu ajajuu qaba jedhe. Bruunoon amanuun yoo isa qaanesses Giriiteliin xiqqoo ishee akka sodaatu ni beeka. Akkuma obboleettii kamiyyuu amala badaa tokko qabdi. Isaan keessaa tokko ganama mana fincaanii keessa turuu jaalachuu isheeti. Bruunoon sardamees dhiisee dhimma isheeti. Giriitel ashaangulliitii baay'ee kutaa ishee keessaa qabdi. Bruunoon waa inni hojjetu hunda ilaalanii akka gabaasanitti waan yaaduuf isa jibbisiisa. Giriitel akka isa aarsitu kan godhu tokko immoo hiriyoota isheeti. Isaan umurii waggaa 3 waan isa caalaniif itti taphatu. Bruunoon ani utuun ijoollee waggaa 3 caalu argadhee akka hiriyoonni ishee natti ta'an ittiin ta'u jedhee amana. Hiriyoonni Giriitel isa qoccoluu malee waan biraan beekan. Umuriin Bruunoo waggaa 9 miti waggaa 6 jetti rakkistuun tokko isa tuttuqaa. 6 miti 9 jedha Bruunoon irraa gadhiifachuu yaala. Akkas taanaan maaliif xinnaatti ture jettiin intalittiin. Ijoollee waggaa 9 beekuun hundi si caalu. Bruunoon waa'een hojjaa isaa sa'aarta. Ijoolleen kutaa isaa hundi hojjaa isa caalu. Gatiittii isaanii biratti hafa. Yeroo Kaarli, Daani'eelii fi Maartinii wajjin mana barumsaa galu namoonni tokko obboleessa isaan sadanii keessaa abbaa tokko isa quxisuu se'uun. Bruunoon garuu isaan afran keessaa hangafa lammaffaadha. Ni sobda waggaa 6 caaltu jette intala rakkistuun sun ammas isa gadhiisuu diddee. Bruunoon jalaa miliqee deemee ispoortii hiixachuu hojjetee hojjaa isaa dheeressuu hawwu. Barliiniin gadhiisanii dhufuun isaanii karaa kana qofasaaf gaarii ta'e. Namni isa qoccolu hin jiru. Mana isaa haaraa keessa ji'a tokko turee yoon deebi'e hojjaan koo dabalee isaan ajaa'ibsiisa jedhee abdata. Sana booda isan rakkisan. Akka haati isaa jette haala gadhee irraa gaarummaa argachuu yaade. Kutaa Giriitel utuu balbala hin rukutin seene. Ashaangulliitota ishee tarree naqaa jirti. Gaafa sargitu maal gochuu keeti jettee itti iyyite. Kutaa shamarranii utuu balbala hin rukutin seenuun sirrii akka hin taane hin beektu jetteen. Ashaangulliitota kee hunda fiddee dhuftee akka hin taane jedheen. Bruunoon gaaffii isheen gaafattu deebisuu dhiisee gaaffii mataa isaa gaafachuu ni jaallata. Giriitel eeyyee hundan fida. Silaa dhiiseen nufaaree torban muraasa turuun keenyaan oolu jetteen. Torban baay'ee dhuguma amma kanas turraa jedhe Bruunoon. Waan aare fakkeessuu yaalus ji'a tokkoofas turuu waan murteesseef gammadeera. Giriitel eeyyee abbaa gaafadhee fuuldura mul'atu naan jedhe jetteen. Bruunoon maal jechuudha jedhee gaafate. Giriitel of jajaa torban muraasa booda jechuudha. Tarii torbee 3 fa'aa jetteetti himte. Ji'a tokko hin ta'in malee rakkoo hin qabu jedhe Bruunoon. Biyyi kun na jibbisiiseera. Giriitel yeroo jalqabaaf obboleessa ishee wajjin walii galte. Sirrii jette namatti hin tolu jette isheenis. Baay'ee jibbisiisaadha jedhe. Bruunoon ammas irra deebi'ee dhugaadha jette Giriitel. Manichi amma jibbisiisaadha. Booddee erga sirreeffamee booda garuu ni fooyya'a. Warri nu dura as awutuwis jiraachaa turan hojii akka tasaa gadhiisanii waan deemaniif nu babbareechuuf yeroo akkan arganne abbaan utuu haasa'u dhaga'eera jette Giriitel. Awutuwis maalidha jedhee gaafate Bruunoon. Maqaa manichaadha jette Giriitel. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa. Kutaa 6ffaan itti